Jalqabaa gara seenaa ufeetta osoo galiin dura ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani jira galata rabbiin siillee baga jiraattan. Yeroo tokko likkii walitti himuutu irra gaari. Maaliif ani har'aa yuutuubii kanarraa hojjedha jedhee zim jedheetuma koomentii namoota hedduu bira darbuu hin qabu. Yeroo hedduu seenaa uumamamaa waan namni ta'e abaluun akkas ta'e sana ta'e qofaa miti. Baay'een keessa waan kana bagduunis akka ta'e irra caalaan keessan ni beektan. Irra caalaan keessan immoo yeroo hedduu yeroo ani fidu maal jettanii mucayyoon tokko maal jettee waan kana maadaamiin kiyya hin nyaatti akka caatii wayiitii jette. Waan hin beekne takkaraan dubbatina. Waan kun caatii sijjimir biyya arabaa keessa caatiin agarrillee hin jirullee. Bagduunis namni wallaaltan hin jirtani. Waan kun bagduunis haa ta'uyyuu malee har'a bifa isaallee seerumaan sinii fide. Yeroo hedduu viidiyoo kiyyaa bifa isaa dukkaneessee fida. Maaliif mana namaa keessa waan ta'eef mana namaa ibba waraabdee gadi gadhiisuun orkaadha jechuudha. Ni beektani. Har'a garuu seerumaan bifa isaa waliin waraabee sinii fide jechuudha. Namoonni dhukkuba kalee qabdan dhugaa rabbii siniin jedha. Doktoorii birallee yoo deemte waan kana akkatti ogdu si fayyada. Maaliif cirrachi watu si keessa jira waan ta'eef waan kun cirracha si keessaa yaasa. Haga torbee tokko ganama afaan qullaatti akkaataa kamiin akka hojjettan yeroo hedduu hima hojjedha garuu viidiyoo itti aanutti seeraan isinii hojjedha. Yeroo akkam akka ogdan maal akka inni isin hojjedhee jira garuu hundi keessa jalatti maal jettan hunda sun ta'e nama tokko kuni kijibaa waan kuni caatiidha waan kuni kijibaa osoo addan baafatiin kijiban jedhiina. Addan baafannee walii isaan beektuu kaas caallisii darbi. Viidiyoon siinsi fayyaduu zim jedhii darbi bakka. Waan sun kijiba inni kijiba maal fayyadamtee agartaa kijiba ta'e. Waan kun bagduunessa hundi keessa ni beektan akka dhugamullee salaaxatti makamee akka nyaatamullee hundi keessa ni beektan. Garuu namoonni hedduun waan kun caatiidha. Maadaamiin kiyya akka caa jedhii badiyeeti biyya arabaati. Ani dullachuu tokko hin barreessina koomentii yuutuubii kee jalatti dhugaa rabbii siniin jedha. Namoonni waan anji'u siniin galle bakka hin barreessina viidiyoo kee bira darba. Dirqama qabdanii as gortanii waan kun kijiba waan kun caatiidha dhugaa rabbii caa gootee gurra ishee bira dabarsitee warra akkas kijibattu kana dhugaa rabbii caatii maaltu godhe caa jedhii bayeeti biyya jirtu waan kun bagduuneessa malee maaltu caatii godhe an dhugaa rabbii yeroo tokko nama aarsisan waan namni irraa fayyadame arge waan ta'eef itti fayyadama tarii namni tokko lama dhukkuba kalee qabaachuu danda'a itti fayyadamuu danda'a fayyuu danda'a inni fayyaa qabummoo ofee waan kun kijiba malee nama fayyadu yoo hin fayyadamte agarte akka kijiba ta'e. Akka caatii ta'e yooma adda baafatte. Amma fakkeenyaaf waan kun baalaan wal makee jira. Argitanii adda baase kun hidda wayiiti. Hidda sana keessaa baastee gatuu qabda. Waan kana hojjechuuf miicceetuma bishaan itti naquu osoo hin taane waa hedduu si gaafata. Beekuu qabda akkataatti hojjettu. Waan waliin haamametu jira agarte. Wanta nama adda baase kun wanta akka baala wayiiti. Kanaaf osuma waan isaan addan baafatiin waan kun caatii maadaamiin kiyyayyuu nyaachaa jirti mucayyoon kijibdi. Waanuma waan kalee fayyada hojjetadhaa dhugaa jedhamee fi kanuma kijibeef yuutuubiin kiyya naa guddata. Kanuma ani koo ajandaa biraa haasa'aa jira malee waa'ee dhukkubaarra haasa'aa hin jiru beeki. Dhugaa rabbii siniin jedha nama waan baay'eerra na cuftani. Ani garuu waa hedduurraa fayyee dhugaa rabbii siniin jedha mucayyoon tokko maal naan jettee mudhii kiyyaa gadi nan hojjetu jettee barreessite guyyaa tokko. Koomentii ishee argeetuma callise. Dhukkubni ishee mudatellee na mudate anillee irraa fayyee dhugaa rabbii. Wanta dibattu wayii tokko jira manuma keessa jira. Garuu maal godha gaafa waan sana isinitti fidanii waan kanarraa fayyadamii yoo isiniin jedhanii mucayyoon hin kijibdi yuutuubii guddifachuuf mucayyoon hin kijibdi. Ani koo ajandaa biraarratti naqeequu dandeessa malee waan si fayyisa waan siin jedharratti naqeequu hin dandeessu. Si galee anamma fakkeenyaaf ajandaa biraa haasa'a. Garuu osoo yuutuubii kanarratti waan kana si fayyisaa waan kanatu dhukkuba kana fayyisa osoo siin jedhee ookee mucayyoon hin kijibdii jechuu dandeessa. Hin kijibdii yuutuubii guddifachuuf jechuu dandeessa. Maaliif hojiin kiyya hojii dhukkubaarraa haasa'uu yoo ta'e. Ani amma viidiyoo gidduu sinii gashe malee waa'een kana si fayyada sana si fayyada ajandaa kiyya miti. Garuu waan ani fayyadame immoo namni haa fayyadamu. Waan arge immoo namni argee tarii dhukkubsachaa yoo jiraate haa fayyadamu kan jedhamuuf viidiyoo akkana isinii fida malee ani ajandaan kiyya akkuma beektan kana miti. Waa'ee dhukkubaa himuu miti ajandaan kiyya. Garuu yoo namni dhukkubsatu jiraate waan kanarraa haa fayyuudha. Dhugaa rabbii mucayyoon koomentii ishee mudhiitii gadi yookaas immoo dugdaa gadi nan socho'u jechuun koomentii ishee hagarraallee jira garaana nyaatti. Anillee akkuma ishee ta'e ji'a darbe dhugaa rabbii guyyaa 4 keessatti fayye. Garuu maal godhana yoo namni kana godhadha kanaan fayyitanii ani kanarraa fayyoo namni jedhee
inni dhukkubsataan hin fayyadama beeki isa fayyaa qabutu mucayyoon kijibdi bar mucayyoon akkasii bar ati biyya kijibi ajandaa kiyyaayuun kanarratti kijiba qoricha irratti maaltu na kijibsiise ajandaan kee seenaa namaa yuutuubii kanarratti seenaa namaa himuudha malee waa'ee qorichaa himuu miti ajandaa ani haasa'u jalatti waa'ee namaa ani fidu jalatti hin kijibdaa jechuu dandeessa mirga qabda fedhu bilookisi godha fedhummoo teessee dhaggeeffatta dantaa keeti garuu waan namni tokko dhukkubsataa yoo jiraate itti fayyadamu haamilee nama buusina anama dhugaa rabbii isinitti waa hedduu fida jedhee warruma yuutuub koomentii badaa barreessu jedhee dhiise bakka gaafii osoo meeshaa miicuu gaafii osoo kushinaa arabaa qulqulleessu gaafii osoo waa tokko viidiyoo kiyya hojjetadha seenaa namarratti haasaa maaliifi garuu waa hedduu fida ture ijoolleen yeroo tokkoffaa waa'ee fa'aa haasa'uuf jennaan qeeqa kaaftanii ookee hin dhiise achiillee maal fiddanii waa'ee kanaallee finnaan xiqquma akkuma nama beeksisa himuu wayiitti himee darbaa bara daqiiqaa tokko lamallee naasuu bara waa'ee qoricha kanarratti dhugaa rabbii isiniin jedha isinuu na beektanii ajandaa bira gara seenaa namaatti haasaa deeme garuu isin inni fayyaa qabuufe mucayyoon yuutuubii guddifachuuf kijibdi malee waan kun caatiidha malee waan takka faayidaa hin qabu. Waa hedduurraa na cuftanii dhugaa rabbii ijoollee mudhii ganna dhukkubaa maaliin na dhukkubaa as na dhukkubaa waan hedduun dibattee ka ijoollee irraa fayyuu jirtu irra na deebistanii gara ajandaa biraa na deebistan dhugaa rabbii isiniin jedha. Kanaaf yoo isin fayyade itti fayyadamtu. Warri dhukkuba isaan qabne immoo rabbi dhukkuba isin irraa haa qabu inni kijibdiin jedhina bakka inni fayyaa hin qabne itti fayyadamu. Indee waan kun sumaan ajjeese nuti itti fayyadamne nun ajjeefne. Suma ajjeesa kaagamma kun arabni salaatatti godhattee nyaachaa jirtu. Kuba kalee qabu bishaaniin danfisee dhugaa jiru maa kijibdan. Ani yeroo tokko karma haamii dama buustan barba jechuun namni guddachuuf ka'e anama yuutuubii kana namoonni hedduu waa hedduu barreessaa turan. Waa hedduu barreessaa turan dhugaa rabbiin ni jira. Bilookii goof jala. Bilookii goof ittuma fufaani. Yeroo sabiskiraayibiin kiyya 200 ka'ee qeeqamuu eegala yuutuubii kanarratti dhugaa rabbiin ni jira. YouTube kee hanarratti namni nan qeequ maaliif anillee beeka namni nan qeequ kolfee haaseetu hojjedha garuu kanarratti qeeqa baay'ee qaba garuu inni hima deeme fuulduratti qeeqni sun duubatti nan deebifne nama takka haamilee buufnettanii waan namni sun irraa beeku akkasiin hin fayyadneef karaa ittiin cufina dhugaa rabbii isiniin jedha karaa ittiin cufina kanaaf mucayyoon mudhii gadi nan dhukkuba jettee yoo rabbi na gargaare guyyaa bari hin sii fida qoricha isaa dhugaa rabbii hin fayyitaa garuu warri fayyaa qabdan waan kun akkas miti sana midhaniin kijibdina. Ani numaayyuu caatiin biyya arabaa keessa akka jirullee koomentii kiyya jalatti kaleessa arge. Caayittee biyya habaatu dullootuma akkasii dadhabe warrummaan umuriin keessan dullacha ta'ee dulloonni baame yuutuubii kiyya jala walumaa galatti. Dhugaa rabbii dullootumti koomentii barreessuu illee isin harkaa baade baa yuutuubii kiyya jala maal fuutu qoy hagam bilookii isin guu eegdanii of beektu bar. Dhugaa rabbii dullachummaan dubbiin harkaa baade hin taa'e yuutuubii kiyya jala. Dullachi waan hundirraa gogee dhugaa rabbii maal fuutu yuutuubii kiyya jala. Maal fuutu qoy baa rabbi sinaa baasu dhugaa rabbii an dullachi akkasiin barbaaduu hin danda'u nama si hubatu nama bakka hin jiraame namni kumni takka yoo nageesse nagahanaan namni kuma takka yoo taa'ee nageeffate nagahaadha. Akkanuma kashalabbii jala wal guurte maal na fayyada dhugaa rabbii indee. Yoo likkii isinitti himuu isee caal jedheetuma seenaa kiyya itti fufu mucayyoon kun koomentiin dubbisu seetan haa ta'uu nama loltu seetan haa ta'uu hin beeku waan dhugaa rabbii. Kijibdi malee akkas miti. Viidiyoo kiyya tiiktookii irra geessanii tiiktookii irra geessuun rakkoo hin qabu. Tiiktookii sana jalatti ijoollee baay'een maal jetti beektanii? Achi jalatti irra caalaatti waan kuni bagduun eessa mitiin kijibamaa waan kuni caatiyaa miidhaan nurraan gahan jedheefaa koomentii barreessu jira. Hinduu ture baalassi ajjeesa cillim jettee wanti fe'iyyuu mana arabaa keessatti ajjeefne baalassi ajjeesa jazba. Cillim jetture maaliin nama caalta dhugaa rabbii? Akkasitti nu fixuu fi akkasitti cillim jedhi kaa. Rabbi dhabama siyaa godhu addunyaa kanarra. Dhugaa rabbii akka ittiin aarsite ijoolleen takka dhugaa rabbii. Indee namni koo gaafa deebii isinii kennu isinii kabaja warra kaaniiti. Namoota gaggaarii jira. Namoota nama jabeessantu jira. Namoota haamilee namatti horantu jira. Namoota jabaadhu namaan jedhantu jira. Kanaaf malee likkii isinitti himuu wallaalee miti dhugaa rabbii. Likkii isinitti himee ofirraa isin deebisa warra kashalabbii akkasii. Indee maal jechuudha yoo namni caalsiniin jala jira namni sun goomeef miti bari kabajaa warra kaane gaggaariitu jira. Namoota babbareedda jiran jala dhugaa rabbii kanaaf malee likkii isinitti himuu wallaalee miti jechuudha. Kanaaf asumarraan
gurra keessanitti isin haacha ta'uu warri isin didee warri caatii jettan jechuu barbaadeni. Na akkasii kallattii man seenaa obboleetti keenya akkana jedha. Ani biyya Arabaa ture. Gara biyya kiyyaa yeroo galu abbaan manaa kiyyaa akka haadha manaa qabu anis duraan hin dhageenye ture. Isheenis xumura irratti ani galee baatii 2 booda mucaa ishee fiddee barrii irratti darbite. Anis mucaa sana gaafa argee baay'ee takka rifadhe. Mucaa sanas abbaa ishee wallaaluus iyye. Yeroo ani iyyuu abbaan manaa kiyyaa mucaa dubartii biraarraa akka qabu waan beekuufi fuudhee gara manaatti ol gashe. Anis mucaa sana baay'ee rifadhee mucaan kun kan eenyuti jedhee isa gaafadhus waan kana keessa wanti si ilaallatu hin jiru jedhee naa deebise. Anis haadha manaa kee waan ta'eef maaliif sin ilaallatu jedhee isatti hime. Isheenis guyyaa 3 booda waraqaa abbaa manummaa ishee fidattee ufte. Innis gara seeraatti iyyaate. Abbaa manaa ishee akka ta'es ragaa waliin iyyeeffatte. Anis baay'ee takka rifadhee innis jiraachuu yoo barbaadde lamaan keessan jiraachisa. Yoo ta'uu baate immoo situ harka duwwaa gala malee ishee miti jedhee na doorsise. Anis battalumaan akka aarii godhee jireenya kiyya hundaa dhiisee gara biyya Arabaatti deebi'e. Amma isheen mana koo keessa jiraachaa jirti. Maal akkan godhu baay'ee natti ulfaate. Deebi'uu kootti baay'een gaabbe. Sababiinsaa qabeenya kiyya osoo qixxeetti irraa hin hiratiin dhiisee deebi'ee dhufe. Namoonni baay'een qabeenya kee hiradhu naan jechuu jiru. Ani garuu maal akka godhu wallaale. Battalumatti ni darbatee mana sanaa na baasuunis baay'ee natti ulfaate. Ta'us ani akka aarii godhee yeroo bahu innis gammachuutiin daddafii bahinaan jedhe waan ta'eef anis mana sana keessaa guyyaa bahe sana aarii keessa waan jiruufi maal akkan godhuun wallaale. Har'a garuu dhugumatti qabeenya kiyya dhiisee dhufuu kiyyatti baay'ee gaabbe. Amma gara biyyaa galee qabeenya kiyya yoo irraa hidhadha jedhee inni na waliin haasa'aa hin jiru. Kallattii kamiin akka itti dhufu wallaaleen jira. Guyyaan halkan natti ta'ee halkan guyyaa natti ta'ee baay'ee jaance. Mee warri yaada kiyya kana dhageessanii koomentii jalatti naaf barreessaa. Yaada keessan garatti na oofu anis qabadhee deemuuf murteesseera jetti obboleettiin keenya. Seenaan ishee seenaa gabaabduudha. Namoonni hedduun koomentii jalatti barreessaa fi anillee miira keessa galee guyyaa har'aa koomee isheef dubbisuu hin dhufne ture. Yaada keessan koomentii